amma yoo jajjabaate kam yaaddarre ani mbaqadhu hijaaba amma booda qabsoo Oromooti jechi biyya kana dheessu immoo uma takko sittimu yaanni amma deemaniin kuni Oromoo jiru tana takka takka yoo fitan malee hojjetanii qabu amma booda laal Oromiyaan Oromummaan gadaan afaan Oromoo abaddan Russia, America, China walta'anii osoo dhufanii amma booda duruun deebisan. It's impossible. Amma booda biyya kanarraa taakkuu takka hin baanu abbama fedhe. Uma. Beektaa waan Oromoo kana beektaa nama hin beekne ittiin taphata. Nama 1,200 turan beektaa yeroo hundan dubbadha. Hayilee Fidaa yeroo biyya kana dhufe Jarmanirraa nama Oromoo diploomaa fi kanaa ol qabu 12 fixe. Nama 1,200 qofa argate. Gaafa 40 jechuudha. amma ono dachi gunne bakka jiru namuma bakka jiru digri bakka jiru barate amma lubbuu takka baasu jecha biyya kana deemne ummata alagaa fi abbootii irree warra ta'uu barbaadu hamilchiishu jecha biyya kana ba'umo wallahi hin goonu kana never it will not happen biyyuma tanarratti dhumne biyyee taane dhaloota dhufu magarsina malee akka abboonni keenya godhanitti kana biyya kana keessa baane eenyu baay'isa dheesina biyya teenya irra no way tunlaal tun dachi teenya qalli bahadhu qeena maan dhayne tuni asiin bara tokko yaadadha sallatti ajooyyaadhaniin jaarsa tokko cilaaluun baradha wanni mana maree barattoota maatii keessa jira jaarsi ijoollee isaa jalaa ari'an mana barnootati inni asalla gosti isallee ana asallaanu gosa ta'uun beeku beektaa yoo san maqama biyya wayisi'a jaarsi ulee qabatee dhufe tashoomaa jedheen daarektaraan tashoomaa jedheen jedheen lafti tun maal jedhamti jennaan jedhe lafti tun maal jedhamti magaalaan moo maal jedhamti asalla jedheen asalla jetteemi anillee asalla gositiyya asalla laftillee samillee asalla situ irraa deema malee ijoolleen tiyyan deemtu tun lafti lafa Oromooti tun lafti Oromiyaa rabbiin nuu kenne abbootii teenya irraa dhaalle amma booda yoo barbaadan nu fixanii lafee teenya biyya tana haa baasan malee biyya tana irraa hin baanu hagatti hafte bara isiin hun jirtu ciranii akka hantuuta jooniyaa uru Oromiyaa tanaa gara hundaan ciranii fixanii jiran injirru war biyya tana bare beeyta biyya tana beeyta Oromoon jiraataa jiru orma jiraachisaa beeyta nama beeyta diggisii namaa dhaqee harka namaa dhawu biyya tanatti risaarchii tokko dheerna godhaniiti magaalaa amma keessa jiru tana qabeenya jiru kana ilaalanitti tokkoffaan saba kana lammaffaan saba kana sadaffaan saba sana jedhaniiti Oromoon lakkoofsa keessa seenuu didde shanaffaa gaditti buute Oromoo magaalaa teenya keessatti magaalaa Tufaa Munaa keessatti magaalaa Taaddasa Birruu itti fannifametti Kawaama immoo Mazammar itti fannifame keessatti Kaayilee Fidaa keessatti ajjeefame keessatti magaalaa Oromoon 5,000 falmatee fi bilisa baasitana keessatti shanaffaan jirru diinagdeen amma hin jirre jennaan biyya kana nuyi tifooso biyya kanatti okay mirga tifoosummaa garuu gati hin dhiifnu amma booda sii galee amma beekta biyyaa dheessa isin isin goona isin qalla olaantummaa seeraa maal buufan isaan afuufanii mirga tifoosummaa nu dhorkuu barbaadan mirga nama warra jiru bira teenne akka isaan itti jiran laalu hin ta'a kun ani akka kiyyatti mirga tifoosummaa sanirra jedheetti mirga jiraachuu falmadha malee mirga tifoosummaa dhiiseen deeman maaliifi amma booda biyya tanarraa deemnee yaanaa nu awwaalanii maali no takka namni saba kanaaf yaadu ummata kanaaf yaadu amma booda jiruun teenyas duuti teenyas biyyuma sana keessatti kara dandeenyu hundaan falmanne haqa keenya deeffachuu yoon dandeenye osoo carraa hin wareegamu malee takka socho'uun hin jiru. Mee hagaan haasa'u shaayii fudhachaa waan kanaan dura namni sin ajajinsi ajajadhaarraan
takka namni yoo stuudiyoos filate sirba nu afeerii hin yaadatu iyyuu yookiin kan nu godhi dhimma saniif hin dhufu waan ta'eef har'a waasi afeersifadha manzuumaa yookiin maali waan jaallattu qabdaa mee har'a guyyaan ayyaana haasawuma keenya kana gidduu buufna warri nu laalutti jiranillee xiqqoo aboore. Reedaa tokkoon sii qabu. Ka dubbii sana wajjin deemu. Ali birraatu kun beekta waan sirbiin qabu. Namni sun beekta duudii deemu taa'eetuma eegaa hanga bilisummaan dhugaa dhufu. Sirba yaa man fagoo jedhu qaba beekta. Beekta sirba san. Laalan fagoo yaa man dafoo. Gaafa mallasaan du'e sirba san irra kaayise ijoolleen reediyoo hararreetti. Jabaa sodaatanillee gaduma fuuti qabriin jaa beekta. Sirba san irratti reediyoo gaafa mallas du'e tokko keessa itti buttee si'a dhaqee itti bane. Reediyoo hararra cuma cufan. Jallaan keenya maal dalagaa isin banan jaanii yaa deema. Kanaaf I think sirba san yoo viidiyoo malee tolfitan maaliif sirbi Ali Birraa agartee hayyoota barreessaa ture hanga tokko isaa barreessaa kaan Abdii Qopheeffaatu barreessaa ture Aboo Hormuusaafatu barreessaa ture waan dhufa qabu even ka jaalalaa kayyattuun illee waan dhufa qabu hedduudha sanirra keessa.